Jilli buttee dhaabuu gadaa Booranaa biratti jila guddaadha jedhu obbo Jaatanii Diidaa qorataan aadaa fi seenaa Oromoo. Kanas yoo ibsan warri doorii baallii gadaa eegarii fudhachuuf jedhu kan gaggeessan sirna irratti marii hedduun gaggeeffamuudha jedhu. Jilti tun bara kum jilsaaniitii fakkeenyaaf dhibaayyuu qabdi waan kadhataa jedhee sitti. Aanan immoo butteetanii dhibaafata lafaatti dhibaafata yookaan akka beekni irreecha yookaan booranii dhibaayyuudha. Dhibaayyuu tana guyyaan bultii 30 walgul aananii dhibaafatan galgalaaf ganamallee. Eenyuyyuu aanan xiqqaatu guddatu galgalaaf ganamachi dhibaafata. Aanan guyyaa 30 walgul akkas dhibaafata. Guyyaa 30 sun keessa guyyaan gara 16 guyyaa sirbaati. Guyyaan gara 8 moogamni guyyaa kadhannaa kadhibaayyuuti. Guyyaan cufti jila akkasii kan jiladha. Achiin duubatti immoo ammallee waddeessu murata. Yoo waddeessu muratu gadoom tokkodha jalqabee jira. Baalliin fuunu malee sirna dooroma keessa gargadaa ce'aa jira namni kun. Yoo buttaa kan hin hidhiin yoo waddeessu muratiin jilraaboma cufa guyyaa inni fixamu jilkan akkanaa cufa jilraabaa qabaa. Eegitan keessa baam jilgadaa qabaa malee jilraabaa tun qabu jilgadooma keessa ba'ee jira. Gadoomii butteen seenii jedhama. Jilbuttee jila jechuun aadaa raaboma cufla fixatee amma aadaa inni harka qabu harmaachi aadaa gadoomaati. Guyyaa baalli eegatee baalli fuudhu malee jilbuttee tan jilatee buttee tan keessa ba'achuun doorii fixatee jechuudha. Amma ce'umsi doorii irra gara gadaatti ce'u. Jilli kunis Kaareerootti gaggeeffamus gadaa Booranaa keessatti bakka jalqaba sirni buttee kun itti gaggeeffamu jalqabe waan ta'eefi ka jedhan qorataan seenaa fi aadaa Jaatanii Diidaa wantoota gurguddoo lama akka barbaadus ibsu. Inni duraa butteedha jedhu. Buttee ka qopheessaa abbaa gadaati. Butteen tun guddaa qopheessuuf isin waggaa dheeraa fudhatti. Waggaa yoo xiqqaate waggaa 2-3. Maan jennaan namni tokko ol fuudhuu hin danda'u yoo xiqqaate. Wanti inni irraa qopheessan immoo ergamsi jedhaniitiin iddii tokko jira ergamsi kanaan hodhanii akkasiin qopheessan. Qophii kana irrattoo wanti inni bakka bu'u maali? Buttee tanaa dhibaafachuun amma hawwiin jirtu gartee wanni ishee jirtu kadhannaa gartee akka booranii aanan quufa akkanaan argatan buttee dhibaafatee maaliin kun ammoo hedduu waan akkana kan keessa qabdi jechuudha. Inni lammee immoo korma buttaa yookaan korma buttee kanaati. Korma kanaa guddiji tokko fa'i kan nyaachisee gabbisee loon 30 waliin abbaa kormi sun dhalatee fi kenna loon 30 waliin. Korma sanatti hin bu'amu jechaadha. Korma kanneen fi loon kormi sun kee jirullee adoonni maasaa nama nyaatee illee keessan oofan abbaan dhufee oofatu malee loon sunillee dhooftee isaaba abbaa gadaa yookaan dhooftee akka nama abbaa gadaa dhaanetti seerii murtii jajjabaa si eegata. Kanaaf kormi sun maqaan isaa dhiira. Seerii isa kanamaatti namallee keessa seerii isa abbaa gadaati. Namni ittiin bu'u korma kana. Guyyaa korma laabbaasanii alatti hidhaniiyyuu butteellee mana baateetti torbaan lammoo akka isaanitti naqanii guutamtee jirti. Korma waliin alatti moonatti ijaaranii butteellee achuun dhaabatti. Abbaa gadaa kura jaarsoo kabaalli gadaa Booranaa harkaa qabu gadaan isaa gadaa Fullaasaa ganna 2 booda taayitaa kennuuf deema. Kaayisa harkaa fudhatuuf buttee dhaabe ammoo guyyoo boruuti. Gadaan isaas Mardiidaa jedhu obbo Jaataniin. Cirfa Diidaa abbaa gadaa ganna 2 booda warra baallii fudhatu kana keessaati. Haalli buttee dhaabuu kan gadaan isaanii gaggeesse gaarii ture jedhu. Akka taasisaa jirallee bultii 1 fi bultii 10 jechuun bultii 44 agaasii jirrirra turre jechuun akkuma dansaa gaggeeffannee nagaan obbaafannee jechuun sirballee qabdii awanuullee qabdii dhibaayyuullee qabdii hormee kun yoo jedhanii bilaktuun isaanillee aadaa adda addaa qaba. Hormee haattoo qaba. Haattoon isaa loon 12ti. Bultii 44 kan dhiibee agas ture am 7 duuba gadhiin. Abbaa gadaa Cirfa Diidaa jilli kun dhibaayyuu aannanii fi qalmallee waan qabuu fi hongeen biyya keessa jiraatus sanarraa nu hambisne jedhan. Jila kana gubbaatti waan haarawa bara gadaa keessanii isa dhufuuf jiru kanatti wanti isin sabaaf buufnaa jettanii mari'attan jira. Gaafa gadaa feennaa aadaa waan cufin dandeennaa jiru waan cufin dandeennaa oggeen kullee badaa rakkoon adda addaa qabeela kamaanii badaa jennee abdii akkasii qabdi. Isinoo maal hojjechuudhaaf karoorfattan yookaan yaaddan? Aadaa qajeelchinaa dhawaa qajeelchanii dhibaayyuu qajeelchanii waan jira dhuunfaa aadarratti hojjetanii aadarratti hojjettee rakkoon namirra hin dhuftu. Jila buttee kanarratti kura jaarsoo dabalatee abbootiin gadaa baallee harkaa qabanillee akka hirmaatan abbaan gadaa Cirfa Diidaa VOF himanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.